Dasummin nyaachisuudhaaf yaaltee jirti. Albeena bank aree abbaa qalee jedhan. Namni sirraa nyaatee sirraa dhugee akkamitti summii nama nyaachisa? Akkamitti summii namatti godhuuf deemti? Bishaanitti godhuuf deemti? Himmoo jechuudha wantoota hunda keessa kan isiin arrabsitu jechuudha. A'uuzu billaahi minash shaitaani rajiim. Ani gaafii kanatti ta'e yaayyaan muslima intalli tun kiristaana akkamitti wal jaalachuu danda'an? Eeshee wal jaalatanii akkamitti waliin jiraachuu yookiin immoo danda'an? Baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jirtanii ummata qashtiif ummata jaalatamaa ummata kiyya iduusin jaalatu iduusin like share subscribe gochuun dagatina asumaan immoo dhaamsin takka isin dhaamu hin dubbadhu garuu amma hin dubbadhu gaafa tokko dubbachuu jira baay'ee fedhu isheen koomentii barreessitu jechuudha. Isheen koomentii barreessitu baay'ee fedhu sirra deemu fan jira gaafa tokko jechuudha sirra deemu kiyyan oolu ammaaf garuu irran darba warroota kaananiif jedhee irra darba obboloota kiyya sa'aadan intala kana jechuudha falatti ilaaluu qabdi malitti ilaaluu qabdi. Namni har'a kana sitti yaade borumaa sitti yaada. Namni har'a waa'ee kana sitti si yaadate isii waan tokko gootee jiraachuu hin dandeetti. Har'a deebitee kana sirriitti dalaydee boru jiraachuu ni dandeetta. Summii isii nyaachiftee jechuudha. Nutu sin dhibnu akkatti kasaada lubbuu si baastu miti nutu lubbuu si baasna jechuudha. Ijoolleen tokko tokko immoo koomentii isaanii hin dhiisin maali jettanii jechuudha intalaan jechuudha. Sinigalee kanaafuyyuu wanneen isin jechuun barbaadu wanneen isinitti himu barbaadu sa'aadan intala kana dirqama yookiin gara seeratitti dhiyeessite yookiin immoo tuyyuu rakkoon gaafa viidiyoon sun immoo gadi ba'e immoo yahyaatti rakkoo cimaatu dhufa. Dhugaa rabbi hin laaltan malee hin beeytan malee seerri biyya kana shamarran irratti baay'ee ulfaata akka ta'e beektu. Shamarran takka viidiyoon kun waraabamee inni durbummaa ishee irraa fudhatu taa'ee hojii irra fuudhu seerri amma baay'ee beeytaniira ni beeytu mitiire. Kanaafu wannin isin jechuu barbaadu adaraan obboloota koo dhageeffadha isiniin hima. Seerri kun viidiyoo waraabanii lafa kaa'an dhuguma rabbii isiniin jedha. Jarri wal jaalataniitu waggaa meeqattuyyuu jedhaa miti. Viidiyoo kana waraabdanii lafa keettanii viidiyoon kun waraabamee lafa taa'ee gaafa seeratti dhiyaatame maal akka ta'u beeytanii sa'aadan oduu achi asin jedhin intalli malataa jirti yeroo itti dabarfataa jirti amma afaan godhataa jirti amma marzii fidaa jirti marzii isaa fuute kadura waan takkaa hin qabu jetti intalli kun dhugaa qalbii keessa otoo jedhan odoo qoosanu yookaan gurbaa kana jaallachuu dandeetti guyyaa keessa durumaa hin jaallatin yoo piraankii ta'e yoo maal ta'e shamarran dhiira tokko zaata isaa jaalatti haala isaa jaalatti amala isaa jaalatti irra guddinni shamarran ka jaalatu sheeppi isaa jaalatti. Intala kuni jireenya saadaa keessa kan seente duuba isii maaltu yookiin jira nama jira malee intalli kun lafatti kophaa isii gurbaa kana jaallattiin dhuftuffaa ta'uu danda'a. Yookiin yahyaan kun intala kana dura yookiin nama biraa jaallatte yookiin wali namni akkiti si qaluun beektu akkiti si jeesuun beektu akkiti sitti maluun beektu fakkeenyaaf niitii abdii raggaasaa fudhadha. Yoo barumsa naamate otoo wantoonni akkanaa kun jiran sa'aadan akkamitti intala kana ol kaatee mana keessa kophaa galti. Ana gaafii hedduu natti ta'e keessaa isa tokkodha. Akkamitti mana tokko keessa wajjin galan? Moo wanni kun ijoolleen tokko immoo piraankiidha. Piraank nuti jirtanii diraamaa irratti dalaguu jirtanii mina jedhan. Diraamaa fi dalagoon garaagarummaa qaba. Diraamaan rakkoon qabu ni dalagama. Piraankiin ni dalagama. Garuu wantoonni ilaalcha kun eessa nageessaa boru eessa nafiidha. Dhiibbaa narraan ga'amu narraan ga'u yoo duraan piraankitti ka jijjiiran ta'e intalli kun yaada jijjiirachuu hin dandeetti. Yaada jedhu maaliif yaaduu dhabde sa'aadan bultii isii keessatti maal shoggarsana itti maaliif qilleensana itti maaliif jaal jechuun walii galanii amma fakkeenyaaf yaada ilaalchi isaanii kun ilaalcha piraanki manaamina hoo ta'e intala kana namni gorsee yaada hoo jijjiira hoomii akkam taati. Intala kana namni amantalli jijjiirama qabdi. Hamma duraatirraa bifti isheetu jijjiiramee jirani beekan. Garuu immoo boleeyyan kee wanti takka beekuu qabdan jechuudha. Intalli kun yoo yaada isii kana jijjiirattee sa'aadatti zoorsiti hoo maal taate sa'aadan gaafa san maaliif jireenya keessa darbitee dagattee wanna kanatti seenti maaliif diraamaa akkanaa kana talatte diraamaa yoo dalagamillee fakkeenyaaf badhe irratti hojjechuu wajjin deemanii dalaguun rakkoon qabu mana isii keessatti amma dubbiin qalbii kun yoo dhugaa ta'e hoo bakka bar wanni waraqanni qabeef wanni viidiyoo tokko qabamee gadhiisame yoo abbaan achirraa balleessis namoonni tokko namni gabbuufatee kaa'uu danda'ama. Wanna kana maaliif ilaallate
yaada jedhu qaba. Maaliif laallachuu didde? Maaliif eeggachuu didde? Bakka abbaa manaa isiititti maaliif eeggatu didde? Kuni ijuu ulfaataadha akka ani ilaalutti. Obbolooyyan kiyya uummata kiyya qashtii otoo waan tokko hin dubbatin duratti otoo waan tokko kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya natti seenaariina Oromoo tokko na arabsitanii munaa maal fakkeessetta mixinni biyyoo mixinni maal jettanii mootu kanaaf ani wanni isin jechuu barbaadu tokko jechuudha. Wanni isin dhaamu barbaadu dhugaa rabbii isin jedha obboleeyyan kiyya injiraa miti. Kanaafuu waan gootu keessatti waan hojjettu keessatti hundi of eeggannoo qabda. Hunduma keessatti of eeggannoo cimaa gochuu qabda ati. Bakka keessattuu jechuudha. Keessattuu bakka bultii irratti sirriitti of eeggachuu gochuu qabdi saadan. Garuu ani gaafa laalu gaaf taa'ee bakka kanatti laalu viidiyoo isaanii gaafa laalu biraankii na fakkaata. Gaafa tiibii haasoo tokko gaafa laatu moo dhugaa si fakkaata. Maal jechuudha yaada jedhu santu natti dhufe. Ajaa'iba jedhee ture. Maaliif hoo jettan qalbii keessa miidhaan dhufa. Fakkeenyaaf fudhadhaa Aayyuu fudhaa Sumayyaa fudhaa hawwii fudhaa dubbiin qalbii kan dhugaatiif ka sobaatu jira. Otoo dubbii qalbii kana beektu saadan waan akkana kana maaliif itti seenti? Dubbiin qalbii dubbiin qoosaa dubbiin pirankii miidhaa akka qabu maaliif wallaalti? Just dubbiin pirankii miidhaa qaba. Kanaafuu dubbii pirankii irra dhaabbadhu. Homaa siin gootu. Jireenya kee harkaan of illaa kenna. Jireenya kee ofii keetiin bittinneessin. Jireenya kee ofii keetii xaafii irratti ashawaan naqin. Xaafii irratti gaafa ashawaan na itti addaan baasuu hin dandeettu. Xaafii irratti ashawaa gaafa na itti addaan baasuu hin dandeettu. Dhuguma bara. Maaliif diraamaan hamaan akka diraamaatu hamaan hin jiru yeroo ammaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf fudhanna. Eenyuun fudhanna fakkeenya Imaani niitii Saayidoo sadaffaa arfaffaa niitii Saayidoo arfaffaa fudhanna. Niitii Saayidoon arfaffaan maal taate? Deemtee isii dhumaa taate gaafa duratti dhiyaatu gaafa adda addaa waa'ee maqorannoo minaamina waan akkasiisanii mitiire gaaf kaanii malatti mallisii malatti karaa kamtu na baasa. Gaafa inni suuqii sii bita jedheen gaafa inni biyya namaa sii oofa jedheen gaafa inni asitti mana nyaataa sii bita jedheen maal malatti isiin akkasuma jaarsi saadama maal jedhe waan barbaadde sii godha mana sii kireessa himuu dammoo jetti deemuu ala garayya. Okay dhiirituun barsareedha wallahi tasi. Kanuma hunda niitii Saayidoo sun maal malattire isa filatti mataa isaa filatti suuqiin barbaanne mana nyaataa hin barbaanne biyya alaa hin barbaanne mallaqa hin barbaanne qabeenya kamuu hin barbaanne nasbee isaa qofa barbaadde. Intalli amma kunillee jechuudha sabboontuun jaan kun eenyu barbaadde? Jaarsa Saadaa qofa barbaadde si haa galu dubbii isin haa galu kun hin jiru jedhe mocaan abdii kun hin jiru. Gaafa dubartii taane hojjechiiftan kun hin jiru. Nagamu isinitti yaadamu. Ajaa'iba rabbi. Ajaa'iba qabdi. Wallahi ajaa'iba qabdi. Biddeen kee jirratti ashawaan naqe jedhe. Anumas siin jedhe.